Jira ijoolleen isaa kan waltajjiitti dhufaa jiranii mee kennaa isaanis aadaawwan walumaanii dafa kan waltajjiitti dhuuf kottara. Jirra Ade Aster Adunya Abba Murti Aster Adunya Karwalta Jitti Nufkota Isinisi Obbo Mosisa Asafa Itan Sudan Karwalta Jitti Nufkota Namonni kun Kesumma Kabajastani Kitaba Kana Hebisani Kansa Kanida Hora Bula Isinin Jennaga Murte Sudan Ala Arti Kenya Wangudda Hojjeta ega seera gubbaarrattis namni seera kabajee seera eegee akka deemuuf aartiin gumaachi ni qabu olaanaadha jedhanii waan kanarratti argamanii jiranii obbo Naannechoo Nagaash karaa waltajjiitti nuuf kottadha obbo Caannalew Sisaay karaa waltajjiitti nuuf kottaa isinis Caannalew Sisaay adda dureedhaan saaqanii jiranii tumaalessa hoolaa qabatanii garee isaanii namoota hedduu hirmaachisanii nu walakkaatti argamanii jiranii obbo Caannalew guddaa galateeffannaa obbo Gannanaw Nagaash jechuun abbaa mana kanaati abbaa qabeenyaa mana kanaati egaa magaalaan teenyas ta'e biyyi keenya tarkaanfii tokko fuulduratti turizimii hoteelatiin akka inni tarkaanfatu hoteela bareedaa kana galmisaa walga'iidhaaf waan adda addaatiif mijataa kan ta'e miidhagsanii asitti ijaaranii kunoo nutis akka aartii Oromootti asitti kaffaltii tokko malee bilisaan asitti bu'aaraa jirra obbo Gannanaw Nagaash jiran taanan dase isaaniif bakka buute obboleessa Dassaaleny Jimaati ganneeni bakka bu'ee egaa hojii baay'ataa obbo Gannanaw asin geenye obboleessi isaanii quxunuu isaanii weellisaa Dassaaleny fuudhee jira ittaan sudhaan ankeetis asumaan nuuf fudhadhu galatoomisin jenna egaa duraan balbala namaa rukunnee kadhannaa yoo har'a wal cinaa dhaabbannee wal deeggaraa jirraa ulfaadhu dasee galatoomi obbo Boonsaa Galaasaa karaa waltajjiitti kottadha obbo Boonsaa kunoo garee isaanii waliin duratti tumaalessa hoolaa miidhagaa tokko qabatanii dhufanii kitaabichas heebbisanii saaqanii jiranii obbo Boonsaan hedduu galatoomaa isiniin jenna obbo Darajjee miti injinar Darajjee Taaddasa Birruu injinar Darajjee Taaddasa Birruu jechuun sa'aatii kanatti waa'ee isaa otoon sa'aatii baay'ee haasa'inatti tola sa'aatii kanatti yeroo ammaa kanatti waldaa misooma Oromiyaa wajjin manneen barumsaa oolmaa daa'immaniitirraa kaasanii baadiyyaa adda addaa irratti keessattuu naannoo Daabee Solloqee kanatti manni barumsaa isaan ijaaran baay'ee kan namatti toludha ogummaa isaatiin akkuma abbaa isaa barumsa irratti xiyyeeffatee bilisaan Oromiyaa tajaajilaa jira injinar Darajjee Taaddasa Birruu bakka buutuun fuutee fi jirti amilee kennaafi weellisaa Zagayyee Dirribaa kana waltajjiitti nuuf kottu caalbaasii keenya hin dagatiinadha masiiffaa waan muddamaniif sagantaa kana dursine egaa Zagayyee guyyaa manni kunis eebbifamu argitanii jirtanii waltajjii adda addaa ho'isuudhaan akkasumas hojii dhuunfaasaa nama hojjetachaa jirudha harka nama eeguun qabdu artiistiin jedhanii namoota magaalaa kana keessatti sochii guddaa taasisan keessa nama tokko Zagayyee horii buliisiin jenna mana uffata aadaa Kookeet waltajjii nu duuba jiru kana miidhagsuudhaan suura bareeda kana harka isaatiin bocee kan nuuf dhiyeesse
mana uffata aadaa kokeet karoolta jitti kottu horii bulisiin jenna egaa kunoo akkuma argitan ofis miidhagsee waltajjiis miidhagsee dhiyaatee jira ammaan booda cidhaafis haa ta'u sagantaa adda addaatiif uffata kireeffachuufis bitachuufis magaalaa Mojoo kokeet waltajjii keessan cidhaafis heebbafis guyyaa dhalootaafis miidhagsuu barbaadan kokeet dhaquu ni dandeessanii barreessaa Tolaa Urji Tola kan waltajjiitti kottu duratti manguddoo ta'ee nu eebbisee jira kitaabota adda addaa maxxansee jira kitaaba isaa immoo miidhagsee kafarii isaa hojjechuudhaan gorsa kennuudhaan kan isa wajjin hin molanne malee anis akkuma isaati ana waliin ture namni kun nama jabaadha nuuf jajjabeessaa Masarat Wadajo Masarat Wadajo Anjirtu bakka bu'aan jiratana Abbo Masarat kanatu wal harkaadha akkami Masarat sadin beeka namni nan hedduu jaalladhu obboleettii Tufaa Wadaajoti galatoomii siin jenna giiftii keenya Fayyisaa Araarsaa abbaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Harraambeetii bakka bu'aan kunoo asitti argamu waan guddaadha obbo Fayyisaan gidduu kana karaa Turkii imalanii turanii egaa mana barumsaa guddaa qabanii mana barumsaa maqaan isaatiyyuu Harraambee jechuun tokkummaadha Harraambee jechuun fundurattiidha Harraambee jechuun maal jechuudha waan baay'eedha hundattuu Turki turanii har'a galanii dadhabaniiti hafanii waan hundaanuu si waliin an jira boru mana kootuutii na dubbisiisi jedhanii jiran obbo Fayyisaan Fayyisaan maa bakka soosan garuu too dullee dhageenyee gaarii ture Facebook irratti nu barreesse. Otoo asitti argamanii waa nuun jedhanii gaarii tureyyuu hundattuu wanni isaan kennan jaba waan ta'eef Facebookiidhaan nu beeksisiisi jedhan. Gaazexeessaa Xaahir Gammadoo Xaahir as hin geenye bakka bu'aan hoo jiraatu. If it's